Jirra jirtu kabajamtootaaf hordoftoota maamiltoota chaanala YouTube Isaaq Ibraahim akkam jirtan isiniin jedha. Viidiyoo har'aa keessatti waan addaa isiniif qabadhe. Waan addaa isiniin jedhu namoonni baay'een sooshaal miidiyaa keessaa Facebook kan isaan fayyadaman jechuudha. Facebook yeroo fayyadaman garuu account restrict jechuudhaan notificationii fi akkasuma mallattoo restriction jechuudha Facebook isin irratti ergaa warning jechaadha. Akka isin commentii fi posti gochuu hin dandeenye guyyaa tokkoof sa'aatii 24 fi torbaan tokko yookiin ji'a 3 yookiin ji'a 6 commentii fi akkasuma posti gochuu hin dandeessanii kana dura yakka waan dalagdeef jedhee Facebook ni yeroo baay'ee isin irratti ergaa jechuudha. Isa kana haala itti ofirraa sirreessuu dandeessaniin isinitti argisiisa. Calqaba namoonni channel kiyya faratatan subscribe gochuun nu hordofaa isiniin jedha. Viidiyoo kanas laayikiidhaan eegala. Amma viidiyoo gara viidiyootti dabarra hangarumaan hordofaa. Luka seenee isinitti argisiisa na hordofaa. Facebook kan konni banaa Facebook Lite yookiin immoo normal Facebook jechuudha. Ni bantan jechuudha. Yoo bantan haala kanaan isinii fida waan isin ajaa'ibu you can't post or comment for 7 days. This is because you previous posted something that didn't follow our community standard. Kun guyyaa torbaaf commentii barreessuu hin dandeessanii waallee postii gochuu hin dandeessanii jedha jechuudha. Kun sababa postiin kan keenya dura dogongora qabuu fi yakka hojjettee jirta community standard keenyatti jedha. Kun fakkeenyaaf akkuma as bira dubbistan jechuudha. Wanni ani postii godhe Quraana la faayidaalee suuraa muraasaa ka jedhu kana faayidaa Quraanaa suuraa muraasa faayidaa isaa ka jedhu Facebook irratti postii godheera kunoo Isaaq Ibraahim jedha. Kanaaf mee walumaan ilaalla jechuudha. Maaliif akka akkana godhe mee amma as biratti yoo dubbistan ilaaltan waan jiru ni agartan jechuudha. Kunoo amma as biratti siimoor godhee yoo ilaalu jechuudha. Wanni an arrabse nama arrabse wanni an balleessu tokko hin jiru jechuudha. Postii qofa godhee faayidaa waa'ee kanaa jechuudha. Kunoo akkuma as biratti argitan suuraan akkanaa waan akkanaatiif fayyada jedhee haala kanaan postii godhee jechuudha. Kunoo akkuma argaartan kana waan haaraa miti waan kallattiin argaartan kana hojjedhee jira jechuudha. Garuu Facebookni gocha hamaa hojjetteertaa jedhee riippoortiin na godhee jira jechuudha. Kunoo as biratti this post goes against our standards jedha. Kun immoo yakka hojjetteertaa hate speech jedha gocha arrabsoo yookiin gocha badaa dubbatte as keessatti jedha. Kun soba an itti amanaa jechuudha. Kunoo isinillee dubbisuu dandeessanii faayidaa Quraanaa suuraa Faatihaa suuraa Yaasiin suuraa Duhaan faayidaalee isaa suuraa Mulk suuraa Alkaafiru maal jedhee posti godhee jechuudha. Kanaaf amma innu as biratti maal godhee naa fida kunoo Facebookni kuni you can disagree with this decision if you think we got wrong jedha. Yoo nuti dogongora qabaanne yaada kanaa walii galuu dhabuu dandeessaa jedha. Kanaaf amma continue kana bira qa'ee continue godhee tuqa jechuudha. Yoo banu haala kanaan naa fida kun how we make decision akkamitti si wajjin marii geggeessinaa akkamitti siinee wajjin adeemnaa waan ati jettu kanatti iyyannoo kan kee akkamitti sirraa qe'ee ballaka jedhu kana karaa sadihiini community standard around the world ka addunyaarra jiru wal madaalchisnee review team found the content goes against our standard warra review godhan tiimiin gareen ni jira garee saniin illee ni ilaalla jedha. Our view team works in many language. Tiimiiwwan yookiin gareen adda addaa kan afaan hedduun hundalagan jira. Kanneen sadiin fayyadamnaa jedha. Siistama kanneen sadiin fayyadamneeti gocha kan kee kana ilaallaa jedha. Kanaafuu continue jedha namni mallee. Booda fuula kana naa fida. Our standards on hate speech and the insults nama arrabsuu fi nama waan gochoota namoota xiqqeessan hojjechuu irratti akkamitti fudhannaa ka jedhu. Waan kanniin akka dhorgaa ta'e amma kanutti himu. Normally an waan kanniin hin hojjenne isinis sobaan dogongoraan jechuudha. Facebookni waan akkasii isin irratti hojjechuu danda'a. Walumaa galatti using language that hateful towards Facebook group garee tokko irratti arrabsoo godhuun waan akkasii Facebook irratti dhorkamaadha. Haala kanaan xiyyeeffannaa kan goonu hate speech irratti gochoota arrabsoo of keessaa qaban irratti. Amma kanaaf an ammas continue jedhaan dogongora kiyyaa miti kana hunda keessan jiru jechuudhaani. Ammallee peejii kana naa fida peejii biraati. What would you think to do jedha. Maal gochuu barbaadda? Maal gochuu yaaddame? Yaadni kee maali jedha. Postiin kan kee standardii keenya irratti rakkoo fidee jira arrabsuudha. Kana irratti walii galtaa jedha. Ati kana gooteertaa jedha. Anamma hin goone kanaafuu disagree with decision kanan hin tasmaamu yookiin immoo waliin galuun jechuudha. Iddoo kana kilik godhee ni bana jechuudha. Iddoo disagree with decision jedhu. Achi boodas continue godha. As bira dhufee continue godhaani. Haala kana nama fuula kana naa fide you disagree with decision jedha. Kanaafu yaada kanaan ati walii hin galle jedha. See account status ka jedhu laaluu dandeessanii
maaliif akka yaada kanaa waliin hin galle immoo erga kana ergitanii isinii ergaa notification isinii dhufa achi boodanii ilaaltan jechuudha. Egaa kanaa fide akkaawuntiin kan koo restrict ta'uu akka dawaa poostii gochuu hin dandeenye akka waa koominti gochuu hin dandeenye as biratti ilaalii jedha. Akkaawunti staatasii akkaawuntii kiyya maal akka fakkaatu kan ilaalu jechuudha as biratti kunu. Isaaq Ibrahim jedha you have multiple restrictions in your account jedha. Kunu account restricted jedha. Na hidhee jira jechuudha. Kunu diimaanatti kenne jechuudha. Kanaaf isa kanaan yaada sanii walii hin galle. Kanaaf ka fuula kana isinii fida you disagree with decision jedha. Thanks for your feedback. Deebistee waan kan erguu keetiif galatoomii jedha we used to make improve ni goonaan ilaallaa jedha booda si ergina laallee jedha galatoomii ina erge ni eegdan jechuudha daqiiqaa muraasa. Xiqqoo erga eegdan booda amma maal gootan jechuudha wanni guddaan amma akeekkachiisni asinitti himu amma as biratti jechuudha. Xiqqoo erga eegdan Facebook keessan ni seentan jechuudha notification isiniif ergaa yookaan Facebookatu dogongore jedhee dhiifama isin gaafata yookaan immoo Facebookni irra deebi'ee laalee jira isinumatu dogongoreessitu yakka hojjete jedhee si ergaa jechuudha. Amma immoo ol iyyachuu dandeessa jedhee notification isinii erga. Oversight boardii garee jedhamu isinii erga notification paanaalii isinii ergaa jechuudha. Notification san keessa seentanii appiil ka jedhu isinii fida. Appiilii san keessatti oversight board garee jedhamutu jira isinii erga. Oversight boardii kana liinkii yoo tuqxan gara oversight boardii sanitti isin fudhata. Oversight boardii kanaan ol iyyannoo keessan iyyattanii waan guutamuu qabdan hedduutu jira waan san guuttanii ofirraa sirreessuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf yoo dogongora hin qabaatiin innuu isinii ergaa yookaan immoo ol iyyannoo iyyachuudhaan sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo kutaa lammaffaa isaa oversight boardii ol iyyannoo akkamitti ol iyyannoo isa olaanaa isa sadarkaa lammaffaa jechuudha gulantaa lammaffaa akkamitti tokko ol iyyattan annatti isinitti argisiisa. Kanarraa jenne kanuma xumuree jira guddaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Baay baay.